cufate sababa vayrasii koronaa jamaalee sanii sababa vayrasii koronaa kun dallansuu rabbiitti ajaranaa mee jedhaa kulla yusiibanaa illaa maa kataba Allahu lanaa masjidni cufate sababa vayrasii koronaa jamaalee sanii sababa vayrasii koronaa kun dallansuu rabbiitti ajaranaa mee jedhaa kulla yusiibanaa illaa maa kataba Allahu lanaa zulmiin hammaanan khaliqni vayrasii nu fide bakka maraa caalamni amrii rabbii kadide masjida gaafa cuftan maaltu beeka yoo rabbii waan kana caalu fide zulmiin hammaanan khaliqni vayrasii nu fide bakka maraa caalamni amrii rabbii kadide masjida gaafa cuftan maaltu beeka yoo rabbii waan kana caalu fide jabeenni keeti rabbii jabummaan namaa waa takka buusuu hin dandeessu ajabaa ka koronaan tokkochi addunyaa shibbireessu qiyaamaa maaltu mala gaafa rabbiin takkuu takkaatu gadheessu jabeenni keeti rabbii jabummaan namaa waa takka buusuu hin dandeessu ajabaa ka koronaan tokkochi addunyaa shibbireessu qiyaamaa maaltu mala gaafa rabbiin takkuu takkaatu gadheessu ajaba dubbiin baranaa addunyaa hurriin itti buute gamaa gamana badii wasanaa baana rabbiin itti gadhiisire koronaa ajaba dubbiin baranaa addunyaa hurriin itti buute gamaa gamana badii wasanaa baanan rabbiin itti gadhiisire koronaa duuti hin ooltu obboleessoo nafsee tana eessa fiddaa jecha rabbii dhagahii walau kuntum fi buruujin mushayyada dhibee koronaatiif masjida dheessitanii gaafa guyyaan gahee lubbuu tana du'a jola eessuma geessitanii dhibee koronaatiif masjida dheessitanii gaafa guyyaan gahee lubbuu tana du'a jala eessuma geessitanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo bakka naga jiraattanii baga rabbiin guyyaa har'aatiin isin gahee warri dhukkuba koronaa kanaanillee addunyaa irratti illee qabamee rakkoo keessa jirullee rabbiin isin haa furuu rabbiin isin irraa haa kaasuu jecha hunduma keenyarrayyuu balaa kana rabbiin nurraa haa deebisu bakka jirtanii gaa du'aa himatti jabaadha wanni dandeenyu gaa du'aayii takkatti rabbii kennatti iyyachuudha karaa dandeenyu hundaan rabbi tokkochatti iyyachuudha ka amrii itti qabu rabbuma tokkochaa kanuma isin jedha gara biraatiin gara dhibee dhukkuba koronaatiin yaanni biraa ammoo yaanni tokkochi an qabu nuti akka ilmaan Oromootitti addunyaa kanarratti wanti nuti qooda keessaan fudhanne keessaa guddaa yoo jiraate miidiyaa kanarratti akkami qooda fudhachuu dandeenya akkamitti bakka jirru cufaan warra sagalee Oromoo ukkaamsee kijibaan jiraa kenna ajjeesaa kijibaan fayyaalessa kenna fayyaan qabu jechisiisaa kijibaan kaan biyyaa baqachiisaa kijibaan kaa hujii irraa ariisisaa kijibaan kaan hiisisaa kaan gadhiisisaa jiraatu wanni isaan nu caalanii maal yoo jenne yaanne miidiyaa yoo jennu hoo miidiyaan kun kamiin fa'a miidiyaalee akkamiiti jenne yoo dubbannu ilaa ammaatitti namni keenya irra caalaan dargaggeessummaan biyya keessa jiraatu sababa hanqina intarneetii gahaa dhabaaf muuxannoo fi odeeffannoo gahaa argachuu dhabaaf miidiyaan kunuu gosa meeqa waan jedhu irraa hin beekan miidiyaan kunuu akkamii fa'a miidiyaaleen maan addunyaan ittiin lafa sochooftu kun fakkeenyaaf warrummaan Itoophiyaa keessa jiraatu ilmaan Abashaa tunniin ilmaan nafxanyaa tunniin wanni isaan yeroo guutuu biyya teenya ittiin burjaajessan kijiba yeroo kaan fakkeenyaa fi Dr. Abiy Ahmad
rasaasaan dhawamee Dr. Abiy Ahmad ajjeefame kana jedhanii yeroo dubbatan maratu jira jechuudha. Namoonni kunniin akkaataan isaan itti carraa argatanii kijibaan akkana biyya girgireessuu biyya guutuu sochoosuu ittiin danda'ani sooshaal miidiyaa fakkeenyaaf gara YouTube chaanaaliitiin gara Feesbuukii peejii Feesbuukiitiin karaalee akkanaa kanniin jechuudha. Karaalee akkanaa kanniiniin hoo maaliif nu caalanii yoo jenne fakkeenyaaf namnummaan keenya warri follow godhee isaan jala deemu miiliyoonaan lakkaa'amna jechuudha. Miidiyaa beekamaa nuti qabnu har'a YouTube chaanaalii ilmaan Abashaa tokkotu followarii inni qabutu irra baay'ee. Fakkeenyaaf OMN YouTube chaanaalii isaa yoo ati fudhatte nama 100,000 wayi. Har'a miidiyaalee ilmaan Abashaa tanniin yoo ati fudhatte nama miiliyoona takka qabu jira followers jechuudha. Chaanaalii irratti. Chaanaalii single chaanaalii irra jechuudha. Kani maaliif ta'e namni keenya maaliidhaaf karaa akkanaa kanarra wal gargaarree nama keenyas gargaarree guddifnee oduulee qulqulluu ta'anii fi waan gama kaanii kijibni dhufu kijiba kana harkaaf uf duuba deebisuudhaan ummata kana caallee akka hojjannuu fi maaf waliin gargaarre waan jedhu yaada kana qabadhee isin dhufe. Fakkeenyaaf dhimma YouTube chaanaalii irratti xiyyeeffadhu. YouTube chaanaaliin yeroo ammaa kana karaa inni kafaltii namaa kafaluuntu jira. Yoo ati oduus ta'ee diraamaa garagaraa wantoota qulqulluu achirratti dabarsitee ka copyright hin qabne ka miidiyaa biraa irraa hin fuune ufii kan keetii waan uumamee waan sirrii ta'ee oduu qabatamaa fuutee ummata kan kee barsiiftee community kan kee jajjabeessitee kafaltii si kafaluu ni danda'a jechuu warri googilfaa jechuudha. Kanarratti ammoo namni keenya akkamitti wal qarqaaruu qabaa maal olaa qarqaaruu yoo jettanii warra hin beeknee fi gariin namaa ni beekaa. Fakkeenyaaf ati miidiyaan ijoolleen namni Oromoo ta'e tokko yoo YouTube chaanaalii qabaate YouTube chaanaalii isaa kana subscribe gootee fi hordoftee dhageeffattee yaada kennitee fi wal guddisuu fi wal qarqaaruu ni danda'ama jechuudha. Namni keenya amma irra caalaan dhugaa dubbachuudhaaf chaanaalii ilmaan naftanyaa jala galee ilmaan naftanyaa oduu ati dhageeffattuun kijiba isaanii ati dhageeffattuun warii guddaa argatanii ittiin fooqis irratti ijaaranii ittiin qawwee warra ofiitii bitanii ittiin si ajjeesaa ittiin biyyarraa si baqachiisaa turan. Waan haga nagahu kana namni hin beekne baay'ee akka ta'e waan hubadheef. Maaliidha chaanaaliin yeroo baay'ee mootummaa yoo qottisu oduu sobaa yoo jedhu kama Oromoo qofa irratti xiyyeeffateetiin akka deemutti illee laalina. Miidiyaalee 100 lakkaa'amu chaanaalii 100 lakkaa'amu ka followeriin isaa 200,000 gahu. Kuni waan xiqqaa miti yeroo takkatti oduun kijibaa fakkeenyaaf namni beekamaan nu qabnu tokko du'e yoo jedhan oduun kijibaatu nama hagam bira yeroo takkatti akka geettu. Hidhame yoo jedhan hojii irraa ari'ame jedhan kijiba garagaraa fuudhanii yeroo isaan oofan yeroo takkatti oduun hagas geettu oduun kijibaa jechuudha. Oduun dhugaa hin qabne oduun bu'uura hin qabne ummata hagas baay'atu gurra geettii jechuudha. Ammallee akka namni hin qabne tokko ol fuudhanii nama maxxansanii ebalu yakka akkanaa dalagee ebalu kiraa sassaabdummaa akkanaatiin ebalu nama akkanaa ajjeesee ebaluuwwan akkanaa godhanii kijibuma fuudhanii nama fayyaalessatti uffisanii namoota keenya akkaataan ittiin maqaa gurraachessaa nama dalagaa dhoowwaa turan karaalee akkanaa kanniinii jechuudha. Karaa akkanaa kanarratti uummanni keenya dammaqee warri miidiyaa ilmaan nafxanyaa kanniin ilmaan kijiba qofaa fi propagaandaa garagaraatiin biyya teenya burjaajessitu uummata keenya burjaajessitu kana jala uf baasuudhaan at least followers isaanii subscribe isaanii gootanii isaan isinii mallaqa argatan kana dhaabuu qabdan. Ilmaan Oromoo karaa jirru wal jajjabeessinee chaanaalii kana bannee waan beekumsa itti qabnuun nama beekaa biyya keessa dhokatee carraa miidiyaan arganne ol baasu chaanaalii tokkocha irratti jechuu waan guddaa hojjechuu ni dandeenya jechuu karaa garaagaraatiin. Beekumsa ofii kan keetii qabdu gadi baasuudhaan free media akka feetetti ofii keetii fayyadamuu dandeettu jechuudha.
osoo warii guddaa ittiin baafne ufii keetii dhuunfaa keetitti uumtee wanni atiin qarqaarsi ati namarraa barbaaddu yoo jiraate sabiskiraayib akkasii godhan laayik akkasii godhan sheer akkasii godhan wantoota achirra hojjettu si hordofanii akkasii dhageeffatan yaada akkasii kennan kana wanni guddaan ati itti baaftu jechuudha. Har'a OMN ni qabna miidiyaa guddaa yoo jennee fudhanne OMN caalaa oduu kijibaatiin ka addunyaa kana raasaa jiru chaanaalii ilmaan Habashaa tana. Chaanaalii kana ammoo namni guddisee akkasitti sadarkaa akkasiitiin gahe nama kenna sabiskiraayibii nama kennaati. Arrabni ati achi jalatti teettee isa arrabsitu isaaf mallaqa kana wallaalin. Arrabsoon ati koomentii barreessituuf nama saniif mallaqa ta'a. Siigalee arrabsoon ati miidiyaa isaa jala kijiba dubbattee yettee ati barreessite isaaf mallaqa. Siigalee kana beekuu qaba namni kenna. Karaa akkanaa kanaan dammaquu qabna. Karaan nuti ittiin hin dammaqin keessaa tokko guddaan karaa kana. Fakkeenyaaf chaanaalii 2014 banee sabiskiraayibii nama 1,000 ga'uu jechuudha. Anillee irratti hin hojjanne waan ta'eef. Ni jiran ijoolleen miidiyaa chaanaalii guguddeeffatanii qaban oduulee sirrii dabarsan. Kawaan fakkeenyaaf OMN nuu bakka maraan ga'uu hin dandeenye nama kama OMN kanayyuu nama hedduu biraan ga'an baay'ee jira jechuudha. Isaan kanaanis jabaadhaa jechaanii warri haftanis warri kana dura hojjatinis akka hojjattan wal jajjabeessinee akka hojjannu yaada kiyya isinii kennuufi wanti guddaan yeroo ammaa addunyaan tun ittiin waa meeqa raaftee waa meeqaan balleessitee waa meeqaan tolchitee waa meeqaan barnoota meeqaan kennitee waa meeqa si wallaalchiftee waa meeqa si dagachiiftee waa meeqa dhugaa dhara dhugaa si fakkeessitu miidiyaaleen kunniin Facebook, Twitter, WhatsApp, Imo, YouTube channel keessatti irra guddaan YouTube channel karaan ittiin biizinasa guddaa namni ittiin horatus warroota miiliyoona 3 miiliyoona 4 qabu jira hordoftoonni fakkeenyaaf biyyoota Hindii yoo fudhatte Ameerikaa yoo fudhatte Chaayinaa yoo fudhatte ummanni kunniin taa'ee waan kana dalagee addunyaa tana guutuu mallaqa keessa isaaniitti galcha jechuudha. Ilmaan keenya namoonni keenya ammoo waan kana dalaguu maaf hin dandeenye ni dandeettan. Maal dandeettan wanni isin godhuu qabaattan maali? Barattee yuunivarsiitii irraa eebbifamuun qabaattu kana dalaguuf. Creativity rabbi yoo sammuu sii kennee diraamaa haala jireenya ummata keetii gabbaaftee ummata agarsiisuu dandeette. Rakkinna ummanni baadiyaa keessatti irra jiru yoo waraabdee ummataaf gadhiisuu dandeette. Akkaataa itti iskuulli biyya teennaa barattoonni baadiyaa keessatti itti baratan. Laayifiin ilma namaa kun baadiyaa keessatti akkam akka jiru. Kana fuutee ummata magaalaa waliin yoo waliin geetta. Daldala nama tokko yoo beeksifteef karaalee akkanaatiin waan gugurdaa dalaguu dandeetta jechuudha. Waan gugurdaa miidiyaan kee akkasitti guddachuu danda'a. Ati dirqama yookaaniif gaazexeessaa ta'uun qabaattu, aartistii taatee, weellisaa ta'uun qabaattu, munshida taatee nama nashiidaa, nama haafiza quraanaa taateetiin quraanaa qofa achirratti hojjechu waan baay'ee karaa diinii keelleen tuindeen waan baay'ee dalaguu ni dandeettan jechuudha. Kanarratti isin kakaasuu fi waliin akka hojjannutti haa hojjannu jechuu fi wanti kun akka salphatti ilaalina. Yeroo baay'ee addunyaan akkitti addunyaan nu gattu waan hunda ni tuffanna. Waan hunda sireesitti hin fudhanne. Fakkeenyaaf dhukkubuma koronaa amma addunyaa tana sochoosee addunyaa tana nama 100,000 meeqaan 7-2-3 keessatti lubbuu isaanii dhabamsiise kana ilaa ammaatti namni keenya sireesii fudhatee dhukkuba kana ofirraa eegutti lammii ofii baraarutti maatii ofii baraarutti sireesitti hin fudhanne. Rabbi nutti hin fidu jedhaniituma ilaa ammaa nama dhungomaaf olii fiigu jiru jira. Ilaa ammaa nama wal ammatu harka ol fuudhu jira. Ilaa ammaa nama akka fedhetti deemee akka fedhee oolee akka fedhetti
waan fedhetti walgahii fedhe keessa taa'ee akka fedhettuu fedhe keessa oolutu jira. Dubbiin laaftuu miti dhiroo. Waa sireesii fudhadhaa. Waan dhageettan tokko haga dhuma isii sirrii fi hamtuu isii adda baasaatii hordofa. Waan wayii tilmaamuma keetiin kijiba gootee biraan deemin. Tilmaama tilmaamte san piruuvii godhi mirkaneessi. Qulqulleessi wanni kun sirriidha. Wanni kun sirrii miti waan jettuun ragaa qabatamaa tokko mataa keetiif lafa kaayadhu. Irra hojjadhu waan dhageette tokko waan haarawa dhageette tokko wanni haarofni an dhagaa jiru kun maali hordofi. Haga wanni sun dhugaa bu'uura hundee wanni sun irraa kaate bu'uura isii beektutti hordofi dhugaa fi dhara isii garbaasii lafa kaayii yookiin fudhu yookiin itti hojjadhu yookiin gatti. Osoo hin beekne ammoo dhageetti qofaan wanna saayikooloojii sammuun kee itti amantu yookiin waan nama sodaachisu yoo taate an kana sodaadhu jettee wanni sun ammoo akka itti ilaalte san ta'uu dhabuu mala. Akka itti ilaalte san waan hin taaneef si miidhuu mala jechuudha. Osoo ati hin beekne beekuu qabda. Waa mara waan haga dandeette takka haga sammuun teessi hordofuu dandeettu takka hordoftee beekuu qabda. Fakkeenyaaf dhimmi irra dhufeellee dhimma koronaa dubbachuu osoo hin taane dhimma chaanaalii YouTube chaanaalii namni keenya hojjatu irra wal jabeessuu bakka jirru cufa waan dandeenyu waan beekumsa itti qabnuuni waan dandeettiin teettisi geessuuni waan hojjechuu dandeettu hojjedhu ilmaan abashaata addunyaa kijibaan biyyateen raaftu tana ofirraa haa dhaabnu ni dandeenya. Miidiyaalee gugurdaa satellaayitii irra jiran qofa eeguun gahaa miti. Miidiyaalee gugurdaa fakkeenya OMN, OBN, OBS maali kanneen qofa eeguun gahaa miti. Siigale amma laal fakkeenya Itoo 360 ganna tokko hin geenne hordoftoonni isaa laal OMN ganna meeqa dalagaa jiru caalaa jechuun sabiskiraabiin isaanii. Maaliif ilmaan abashaatuun nurra waan dammaqanii gara miidiyaa kanaanis nurra dammaqina waan qabaniif jechuudha. Maaf hin dammaqne nuti maaliif miidiyaa saba keetiif hojjetuuf miidiyaa nama kan kee kan nama dhuunfaa haa ta'u kama nama dhuunfaa fakkeenya OMN kan nama dhuunfaa teettanii dibbee dhooftan kan nama dhuunfaa ta'ee yoo jedhe si fayyadaa jira Oromoo beek kama nama dhuunfaa yoo ta'e kama nama dhuunfaatu yoo ta'e si fayyadaa jira si fayyaduu isaa wallaalteeti kan nama dhuunfaati kan nama ammallee inaaffatu guute nama keenya inaaffaan qofti silaa inaaffaa waa hojjechuu nu guutte as hin jirru nuti inaaffaa wal cabsuu wal kuffisuu wal hiyyoomsuutu nu guute inaaffaan hojjannee wal caaluu nu haa guutume inaaffaa wal kuffisuutii miti waliin hojjadhaame bakka jirtaniin wal beekaati wal qarqaaraati miidiyaa saba keetii afaan keetiin hojjetu kamu jala deemi subscribe itti guurime waa agartame ganna lamaan dhaa result argita ilmaan naftanyaa fakkeenyaaf maqaa dhibba siilaa akka'uu danda'a akkanatti jechuudha. Warra ufuma kiyyaa hordofaa ture argee waan isaan oofan guutuu argee irraa hubadha. Fakkeenyaaf miidiyaa chaanaalii Zahabashaa jedhu yoo fudhatte Awaazee jedhu yoo fudhatte namni tokkochi chaanaalii 4 ka qabu namni tokkochi jechuudha. Ka'innummaan oduu tana taan gara naan jalqabee taan gara siin jalqabee oduma takkatti taan mataan dubbisee taan miilaan gad dubbisee oduma tan irra deebisee si dhageeffachiisa. Oduma takkatti jechuudha oduu kijibaa waan fedhe fuudhee taan jalqabaan gad dubbisee taan garraan gad dubbisee ati miidiyaa lachuu irratti isima dhageeffattu jechuudha. Kanarra dammaquu qabdan hubachuu waa qabna. Fakkeenyaaf amma liinkii as gubbaa kaa'ee jiraan liinkii makana tuttee subscribe godhuu dandeetta, like godhuu dandeetta, share godhuu dandeetta. Miidiyaa ijoollee Oromoo social media kanarratti chaanaalii ta'uu, peejii Facebookii ta'uu, ammootu kana jechuun namoonni baalageen jiru as gubbaa social media kana gubbaa. Namoonni gosa gargar diigu jiran.
namoonni nama dhuunfaa gabbahanii arrabsan. Namoonni dubartii kabajaa qabdu kabajaa irraa mulqan jiran hedduun isaanii. Hordofaa nama maraa jechuun kan hordofaa jechuu miti. Fakkeenyaaf nama hamaa akkasii yaada iyyuu ittiin kennatiin hordoffii isaa jalaa bahi dhiisi. Dadhabee ofiin dhiisaa jechuun namni kun hordoftoota dhabe. Yoo fakkeenyaaf nama arrabsu namni 2 taa'ee kalaalu taate namni kun eessaa nama arrabsuu dhiisaree hin dhiisu. Na deeggaraa jiranii sa'aatii takka keessatti nama 2,000 taa'ee na laalu jira. Yoo inni irraa gabbu'ee nama 20,000 akkasitu laala. Argite na deeggaruu jiranii onnateetiin nama arrabsa ol bahee. Kanaaf namoota akkanaa kana koomantii ittiin kenniin jala deemteen dhageeffatiin akkuma wannaan isaatu sitti hin dhufne notifiikeeshinii isaatu sitti hin dhufne ofirraa biloog godhi. Ofii keessanii maqaa itti kennitanii akka nama arrabsu jajjabeessaa nama arrabsullee komatina. Jala deemteen arrabsi namni jala deemtee barreessitee fi arrabsitu sun ati akkana ati akkasii ati akkana jettee arrabsitu sun nama kana ni jajjabeessaa jirtu. Kana beek. Nama kanaan jabaadhu hojii kana jabaadhu jechuun hin jirtu. Inni yoo barbaade koomantii ati barreessitu sun hin laalu dantaa isaatii miti. Waan feete gorsa feete ati barreessiif. Keessaan dhadhee ati barreessiteef ammootu si arrabsa. Yoo fedhe hin laalu si hin deebisu. Sirra bilchaate you don't care. Inni ammootu karaa maallaqaan itti argatu qofa ta'aa jira jechuudha. Kana yoo isiniin jedhu namni keenya dammaquu qabaa. Chaanaalii garagaraa banatee hojjechuu qabaa yoo isiniin jedhu nama arrabsaa biyya gargar diigaa gosaan gargar nu qoodaa jechuu miti. Waan sirrii ta'e waan dhugaa waan saba kee qarqaaru waan nama kee qarqaaru hojjedhu jechuudha. Siigalee atis nama wayitti amanu tokko waan haraamaa hojjatte waan gosa gargar diidde nama miidiyaa irra arrabsitee namni si dhageeffate mallaqa san argatte mallaqa sanii itti fayyadamta haraama nyaachuu jirta jechuudha. Waan sirrii ta'e waan nama waa barsiisu tokko namni fakkeenyaaf barnoota guddaa qabu kadiin qabu amantii feetee hordofi namni amantii kan keessii barsiisuu danda'u ka miidiyaa kana fayyadamuu hin dandeenye baay'ee jira. Baay'een ollaa kee jira. Ollaa kiyya jira. Ollaa nama cufaa jira jechuudha. Namoota kana fuudhi miidiyaa dhiyeessi barnoota isa keessa jiru kana irraa waraabi addunyaan gahi ummata keetiin gahi ummata kee fayyada. Argite kanaafi dhuga barri bara dhumaati aga beetta keessaa baatutti aga nama keessaa baatutti dhiisanii beetta. Taani gaanii yama tolaa wa magaarii hojjetaati bara dhumaallee itti qophooftamee itti. Wantoota akkana kanarra jabaadhame hojjedha. Smartifoonii telefoona gaarii takka yoo qabaatte ni hojjetta sigaa ni hojjetta jechuudha. Dammaqaatii wal dammaysaa. Warra kijibaan addunyaa raasee kan kijibaan biyyatee na raasee ganna meeqa isiniin nu'uun anaan si'iin mallaqa argatu kan ofirraa dhaabsisaame caallee haa argamnu mee haa hojjennu. Wanti nu hojjechuu dandeenyu keessa ammaan tana warri keessattuu biyyaa baanee biyya namaa irra olii facaane hayyuu baay'ee ka biyyaa baqatee waan tokko hojjechuu hin dandeenye. Biyya namaa keessatti iyyummaan rakkatee beekumsi baay'een isa keessa jiru ka yookaan sooshaal miidiyaa kanayyuu fayyadamuu hin beekne ka waan telefoona takkatti hin bitatu hin qabne ka osoo barnoonni gaariin yookaan diiniin gaariin yookiin barnoonni akaadaamii gaariin isa keessa jiru waan tokko nama qarqaaruu dadhabee jira baay'een nama. Mee xiyyeeffannoo keessan nama akkasii irra godhaa hojjedhaa. Fakkeenya ijoollee biyya arabaa haa fudhannu. Ni jirtan ijoollee waan gaggaarii hojjettan beekumsa qabdanii yookiin diraamaa hojjettan. Diraamaa sanis yeroo hojjettan amantii keessan amantii feetee qabaadha amantii teessan laalladha amantii feetetti amanii amantii waan badaa nama hojjechiiftu hin jirtu. Akkas jedhee amana. Amantii feetetti amanii amantii waan badaa
waan gadhee waan fokkata nama hojjechiiftu hin jirtu. Amantii keessan eeggataa, safuu keessan eeggataa waan hojjettan hojjedha. Ummata keessan barsiisaa, ummata keessanii waan isin keessa jiru qoodaa, waan namni isin bira jiru qabu qoodaa fi fakkeenya biyyaatii jirtu keessa OMN tiimni OMN yoo hin jiraatin namni beekaan namni jabaan tokko achi keessaa yaada guddaa qabu tokko yoo jiraate ati YouTube chaanaalii namni 10,000 yookiin 10,000 50 ka hordofullee jiraachuu danda'a. Hordofu yoo qabaate nama 5,000 gurraan ni geetta jechuudha beekumsa inni qabu kana. Sii galee. Nama 5,000 gurraan yaada nama kanaa ni geetta jechuun namni 5,000 sun illee friendii qaba share godha jechuudha. Nama hedduu bira ga'a. Sooma gaa warri jaartiin qabne soomaan jiru. Amin. Akkasi yaada kiyyanarraa balleessuuf deemtaatiin beekaa. Akkasitti yaada kanallee share oliif godhaati. Linkii as gubbaa kaa'ee jiru kanallee subscribe godhaa, share oliif godhaa. Bakka jirtanii jabaannee hojjannuu karaa jirru cufaan warra echii kana caallee haa argamnu isiniin jedha. Waggaa har'aa waan qabadhee isiniittiin deebi'u ni gartani. Inshaallahu ni hojjanna. Waliin jabaannee haa hojjannuu. Bakka jirtanii wal qarqaaraa. Ijoollee YouTube chaanaalii qabdu ilmaan Oromoo guutuu qarqaaraa isiniin jechuu fi galatoomaa yaada kiyya fixadhee kaan koomantii jalatti ilaalaa yaada isin qabdan. Rabbi koronaa kanallee nurraa haa qabu. Biyya addunyaa tana guutuu irraa rabbiin haa deebisu. Maatii kennaa biyya teenya guutuu ummata islaamaa ummata Oromoo guutuu irraa rabbiin haa qabu. Rabbi nu haa tiisu gaa obboleeyyan tiyyaa. Bakka jirtanii haga dandeettaniin isinillee uf eegaa. Nama keenya ka yaada kana sirrittiin hubachiisaa. Wal dammaysaa uf eeggannoo godhaa. Gabaalee garagaraa osoo ofirraa dhiisanii baay'ee gaarii osoo ammaan tana yeroo ufii kennanii ka baadiyyaallee jiraatu baadiyya mataa'ee ka magaalaas jiraatu magaalatti uf eeggannoo godhaa ofirraa jiraatee baay'ee filatama isiniin jedhaa. Galatoomaa yaada kiyyasumatti goolabaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.